شاشنبا ولينا جنو بكتكو وي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشمار كفوني أورومو كوغوت وجر جرتو أمتيف كتان نسولين كوديني هر فيديو bakka ofii deeme xiqqoo jechuudha yeroo hunda bakka bareedaa iddoo bashannanaa isin agarsiisuu natti hin tolu sababbiin isaa waan biraa odoo hin tahin ammas viidiyoo xiqqoodha bakka isin jirtanii fi akkamitti akka isin jirtan nama isin waliin jirtan waan beekuuf jecha keessa kiyyanna dhukkubaa jechuun yeroo kiyyasaa yaadadha garuu xiqqoo mee shaashambaa isin gursisee akkasuma immoo tuyyuu iddoo bareedduu tanaa akkasuma ammoo maal isiniin jedhame xiqqoo lallalaati dhiifamaa jechuudha wallahi bakka bashannanaa yoo deemu viidiyoo hojjechuun natti tolu na gaddisiisa sababbiin isaa ammoo tuyyuu jiruu fi jireenya isin keessa jirtan waan beekuu fi maal akka arguu barbaadan waan isin beekuu fi garuu ammoo tuyyuu isin tuyyuu yeroon keetii razaan oroo shaashambaa jedhii miidhagduu teennaa jabduu teennaa jettanii na bira dhaabbattanii na gorsitanii hedduu na galatoomaa isiniin jedha gaafilee hedduudha isin ka qabdanii viidiyoo dheengaddaa waa'ee qodaa yookiin ammoo tuyyuu meeshaa aananii irratti aadaa jechuudha qoraasnu gariin dhugaa keessanii riiduun jedhamu foysoo jedhama of kolchaa isiniin jedha itti aansun ammoo tuyyuu mee bishaan kanallee ilaala harri kunillee baay'ee miidhagaa fi bareedaadha. Bakka kana waan sirbi yookiin ammoo sagalee muuziqaa jiruu fi sagalee irraa dileet godhe irratti rikoordii isinii waraabee isin jaalladha isin kabaja koomentii keessan hedduu na bohaarsee aadaa fi akkasuma immoo tuyyuu wantoota meeshaalee biyya keenyaa keessattu jechuu viidiyoon koomentii mucatiin takka barreessite hedduu baay'ee bareedaa tahee fi akkasuma kutaalee meeshaan sun keessatti argamu Oromiyaa keessaa Arsii wallahi baay'ee dinqisiifadhee galatoomi isin jedha hordoftuu tiyya keessa hundi keessan naaf galatoomaa isiniin jedha kanaaf har'a viidiyoo kana xiqqoo qabadhee isiniif dhufe isin ammoo tuyyuu hanga xumuraatitti ittiin bohaaruun akkasuma immoo yaada qabdan koomentii jalatti yaada keessan babarreessuun hedduu na galatoomuun meeshaalee irratti gaafii hedduu na gaafattantu jira eessa geessitaa godina Arsii qofamoo bakka hundaayyuu warri naan jettan bakki ani hin geessine tokko illee hin jiru inshaallah wa ta'ala fedhii rabbiitiin jechuudha bakka isin barbaaddanitti bitee isiniif geessuu danda'a mee waa'ee firiijii irrallee gaafii hedduu gaafatamaa jira firiijiin biyya keenyatti maabraatii yoo dhaame akkam taha jettanii maabraatiin yeroof dhaamee deebi'a malee dhaamee akka duraanii san jechuudha guutuun guututti hin baduu itti aansun ammoo tuyyuu namoonni hedduun jechuu firiijii yoo maabraatiin dhaamee jedhee maalitti fayyadamna akkasuma ammoo tuyyuu meeshaa ammayyaa bifa jechuudha aadatiin kan yeroo maabraatiin dhaame gaazaan dalaguu jira isallee akkamii nuu bitta maal warri jettan yeroof dhaame yeroof deebi'a ammoo inni sun warroota baadiyaa jiraatanii fi yookiin ammoo tuyyuu naannoo maabraatiin hin geenneef yoo ta'e malee maabraatiin yeroo murtaaf fakkeenyaaf amma kaleessa viidiyoo ka hojjedhu galgala narra dhaame amma sa'aatii kana dhufe jechuu saa 24 ture jechuu firiijiin qaba akkam isiniin jedha akka biyya arabaa san foonii maalii itti ol guurtanii wanni isin keettan tokkollee waan hin jirreefi wanni jiru waan baduu miti waan qilleensa fudhatu isinii galee kanaafi abshiraa hin yaaddayinaa isiniin jedha gassaalaan maabraatiin biyya keenyaa kaasa gaafilee akkanaa gaafatan gaafilee akkanaa irraa bilisa ta'a wanni hin kaafne tokko hin jiru ifaan biyya keenyaa waan hundaayyuu ni kaasa ni hojjeta wanni hin hojjetamne hin jiru ummanni keenya hedduu jechuudha dhugaa rabbii isinitti hima fagaatee jiraanuu warri biyya alaa jiru watakkallee hin beeynu watakkallee akka gaafa biyyaa baane waggaa 18 har'aa isiniif fakkaata akkasii miti addunyaan fagaattee jirti wanni isaan hin qabne hin beeyne hin jiru kanaaf viidiyoo maa jechuun firiijii duraa qabu irratti yookiin ammoo tuyyuu firiijii namaa bitee ka geessu waraabee irratti gadi isiniif dhiise firiijiin kun asumaaniyyuu meeqa yoonaan jettan 43 hin binnee isiniin jechuu barbaade warroonni bitachuu barbaadanillee asumaan lakkoofsa bilbilaa duwwaa 9 7 waatisaappii teelegiraamiin na dubbisuu hin dagatina warroonni meeshaa keessan ajajattanii viidiyoo gadi isiniif hin dhiisin hundi keessanuyyuu rakkoo hin qabu jettanii hedduu naa galatoomaa yoo firii ta'e viidiyoo waraabadhee gadhiisa yoo firii hin ta'in ammoo meeshaan keessan irra caalaa amaana keessa waan ilaalaa jirtaniif argaa jirtaniif isiniif galcha isiniin jedha warroonni ajajana ajajattanii guyyaa beellamaa jechuu guyyaa akkanaa naa bilbilaa isiniin jedhellee amma qophaa'ee jira guyyaa 2-3 tana keessatti order godhachuu dandeettanii yookiin ajajachuu dandeettan isiniin jedha
Kanaafi meeshaaleen yeroo kamiyyuu ni dabalaa jira malee wanni inni hir'atu hin jiru. Gaafa duraanii galeeyyuu bibbitadhuu fi nama bibbitu garaagarummaa qaba. Homaan jedhu garuu haa ta'u akka isin barbaadaniin jechuudha. Firiijiin 30 jira, 28 jira, 36 jira. Akka isin feetaniin akkaataa liitirii wal caaluun guddina wal caaluun akkasuma mootiyyuu meeshaa tokkoffaa yoo ta'e malee meeshaan an jirama fakkeenya firiijiin guddaan 30 biyya keessa garuu guddaadha. Faayidaan qabu meeshaa alaa galee bitachuutu isinii caala alaa jennaaniin yaada keessan achi fageessitanii alaa galfachuuf hin yaadina meeshaalee alaa galchuu namoonni hedduu koomantii jala kana gaafattan razaan uffata hoo hin qaraxanii jettan uffanni illee haaraya yoo ta'e ni qaraxama isinii galee moofaa yoo ta'e haga takka wayyaadha yeroo kana wannummaan ani hin beeku garuu akkasinitti tole wama hundaafuu qaraxa malee achi bittanii biyya galchuu achi feesisuu achi baasisiisu waamee qarra biyya keessan keessattuyyuu ka qulqullina eeggatee meeshaan jechuu sadarkaa isaa eeggatee jedhe hedduutu jira bitattanii irraa fayyadamuu dandeettan fakkeenyaaf wanni akka maggaarrajaa majliisaa dhugaa rabbii dubbachuuf firaashinillee akkasuma meeshaaleen maxbaxaa mee maaluma isinitti meeshaaleen gola hirribaa firniicharaa kunniin laalanii kan quufne miidhaginnas yookiin bareedina isaa algaan ajiib ka isin jechisu yookiin ajaa'iba kana ka isin jechisiisu diizaayinii barbaadan ufii keessanii ergachuu dandeettanii nu diizaayin isinii goone ani ufii kiyyaachuu isinii qopheessuu ni danda'a garuu isin qofti ajajachuu barbaadanii yookiin ammoo dalaysifachuu dandeettanii majliisni diizaayinii isin barbaadanii fi akkaataa isin barbaadanitti soofalleen akkasuma gatiin isaa ammoo akkasuma garaagarummaa qaba isiniin jedha. Kanaafi walumaa galatti namoonni meeshaa barbaadan qofti jechuudha dhugaadhaan gatii isaa gaafachuu qofaaf osoo hin tahin ajajachuu warri barbaadan heloo keessaa jechuun meeshaa feetan isinii galee majliis arabiyaa qofaa miti algaa qofaa miti dulaaba qofaa miti tisriihaa qofaa miti meeshaa maxbakaa sahanii fi distii akkasuma mootuyyuu meeshaalee barbaadan hundarraayyuu inshaallah wa ta'ala isiniif bitee ani kan isiniif geessuu danda'uudha eessafa geessita warra jettanii gaafii akkanaa isin cinqaa jira bakka isin barbaadanii fi eessa akka isin barbaadaniin quumsaaxiniin akkaataa jechuudha guddina isaatiin gatiin dabalaa akkasuma mootuyyuu xaawulaa yookiin ammootuyyuu teebiliin nyaanni irratti dhiyaatullee akkaataa kursiitii fi akkaataa jechuun guddina isaa mitira yookiin kaaretiin hundi isaa gatiin bargatiin dhaabbatan kun 50 daleessifateef 50 miti kun 30 daleessifateef 30 miti humna kee madaalchiftee fedhii keetii fi filannoo kee irratti hundooyte waan humni kan kee dandeettuun daleessifattaa siin jedha obboleettii amma algaa kanaan hedduu miidhagaa ture dhugaa rabbii dubbachuuf baay'ee natti tola meeshaalee maxbax keessaa akkaataa humnaatiin malee dirqama hagana wannan isiniin jedhu didee gatii isinii himuu diduuf haga ammaatitti akka humna keessaniitii fi akka fedhii keessaniitiin bitachuu ni dandeettani kanaaf namoonni viidiyoo kana ilaaltan hundi keessanuyyuu laayik godhuu hin dagatina koomantii yaada babbareedaa hiriyoota keessanii waatsaapii telegiraama iimoodhaan sheer godhaa fi itti aansuun ammootuyyuu nallee jajjabeessuun namni haaraa viidiyoo kana argitan mallattoo sabskraayibii tuquun akkasuma ammootuyyuu mallattoo bilbilaasan olta jetturra kaadhaa viidiyoon akka ani gadhiisen akka isinii dhufu argitanii jechuudha laayikii fi sabskraayibiin hamileedha akkasuma laayikiin nama bira facaasa malee an homallee jechuun homaa naaf hin godhu garuu sabskraayibiin hamilee naata sabskraayibii gana qaba ka jedhu kanaaf oromoo koo isin jaalladha isin kabaja fayyaan faayaa namoonni burcuqoo meeshaa barbaadaniyyuu heloo jettanii ajajachuu dandeettanii isiniin jedha waliif hubanna jedhee yaada ka madaa keessan madaa kiyya waan ta'eef